Bostaananii jechuudha. Namni dhaqeetoo dhimma viidiyoo kanaa unurraa ka hafe as keessa kan jiru ana gammee yoo namoonni biraas jiraachuu dandeessu Jawisaan as keessa jira. Dhimmi viidiyoo kana akka ilaallatu unu duwwaadha. Warra viidiyoo kana maqaatti fudhatee tiishertiitti hojjetatee dhaqeetu hojjete. Dhaggeeffadhu. Kanarra immoo kan dabalatee silaatoo umayyuu nan gaafannee jette. Waa'ee viidiyoo kanaa fakkeenyaatiif isaan amma waan qabatamaarraa si gaafatu. Ana waan qabatamaarraa na gaafatan hin sobu qaama seeraa waan ta'eef jechuudha. Waan qabatamaarraati kan isaan na gaafatan viidiyoo gaafa harkaa qabu. Dabalatammoo jechuudha. Maqaa Jawisaa jedhu kana hin beektaanaan hin beekun jedheen. Gammee beektaanaan hin beekun jedheen. Sanbatoo beektaanaan hin beekun jedheen. Ishi maqaa ijoollee kana gootu eessaa fidan sin gaafannee maqaa kana. Maqaa kana hoo dhuguma isa sirrii waaqarraa gadi bu'e moo lafarraa ol biqile moo eessaa dhufe maqaan kun kan dhaqeetu achitti kenname? Eessaatti kan dhaqe silaa kan dhaqe hoo si'i yoo dhugaadhuma dubbatte sabni kunis haa dhaga'u uummanni jala jirus haa dhaga'u. Inni bade haa badu anammayyuu uuma tokkollee isinirraan barbaadu. Ergii dubbattanii dhugaa baasuun garuu gaariidha. Sanas ta'e immoo kanaan baqa yani injira miti. Obboleessa kiyyaa baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja. Kanaatiif waan dubbattee dhadheetu achitti dhimma kanarratti dubbatteerta miti. Jawisaa maqaa Jawisaa jedhu eessaa fidani? Maqaa Sanbatoo jedhu eessaa fidani? Gammee eessaa fidani? Lakkoofsa Jawee hin qabu. Lakkoofsa isaan kun immoo hiriyootuma keeti. Hiriyootuma keenya warra wajjin jiraachaa turre. Kanaatiif iyyuu kana sin gaafanne jarri kun. Asirratti feenuko akkuma gammeen fakkeenyaa fi ani kennameen ture garuu immoo maqaa kootuuni dogoggora taanaan na gadhiisanii jedhe yaa sabaamu mayyuu dhugaan naa dhufe jiranaaf. Maqaan kiyya sirrii waan hin himamneef abbuu waan gammeedhaan na beekuuf gammeedhaan immoo miti waan ta'eef anaan na gadhiisanii jedhe namni jalqabas jala turtan. Siin maqaa Jawwee ergasitti mani maqaan Jawwee hoo maqaan isaa sirriin Jawwee miti. Maqaan Sanbatoo maqaan isaa Sanbatoo miti. Hansaan kana akkamitti galee tokkomame kuni gaaffii kooti. Isa kana si gaafachaara siin maal si gaafatanii siin jechaara uummata kana fuulduratti dubbadhu. Sitti aanee kan dhaqee anaadha dhaggeeffadhu sitti anema sitti aanee kan dhaqee anaadha. Sitti aanee kan dhaqee anaa bilbila kee bani naan jennaan bilbila banuu dhaqee poolisiidha jechuudha paatarni. Garuu maqaan kennameera isa jedhuuf kennameera maqaan. Eenyutu kenne isa jedhuuf immoo waaqatu beeka. Ana poolisii mitiiti Asteer Galaanaan Asteer. Waa'ee. Eenyudha maqaan kun dhugaan? Ana jiraatii Jawisaa internet mintiin beektanaan hin beekuun jedheen. Dhaggeeffadhaa dhugaa waaqayyo maaliif ani koo tokkoffaa dursanii na gaafatanii jiru ana. Maqaa nama wajjin viidiyoo wajjin beektaa jennaan hin beekuun jedheen. Ergasiidha kan isaan maqaa guutuu natti argisiisan jechuudha. Maqaa ijoollee guutuu. Daqiiqaa lama wayii dubbadhee bu'aa yoo isinitti baay'ate garuu waanuma kamuu caalaa namni maqaa kiyya dhugaa beeku anaan nama natti dhiyaatu malee namni biraa maqaa kiyya hin beeku. Garuu immoo waan abuuneen achi galeef abuuneetu na himee jechuu miti yookiin immoo Asteertu na himee jechuu otoo hin taane abbaan himee isaa himuu himameera waan dhabnus dhabneerra waan hin dhabus dhabeeran akka mataa kiyyaatti jecha. Ani Dubaay keessa waggaa tokkoo fi ji'a 11 jiraadhe tan keessa bahe. Waggaa tokkoo fi ji'a 11 waggaa lamayyuu hin guunne jechaadha. Amma kana keessatti guyyaa takka nama mufachiisee hin beekne. Akka namni illee natti mufatu hin barbaadu. Garuu Galaanaan gaafa natti ani waan hunda keessa kan sin ajaa'ibachaadha. Ani duran seenu jedhee seenee bo'aan ture garuu argan seenee immoo nan dubbadha. Ani biyya galee ji'a tokko biyyan ture dura. Gaafa qidaamee deebi'een gaafa hojjaa lamaanii naa bilbilan. Gaafa qidaameen deebi'ee sanbata lafa ooleen hojjaa duraa ijoollee ashaaraa galcheen gaafa hojjaa lamaanii naa bilbilanii borkootu sa'aatii 9 irratti si barbaadna naan jedhan. Maqaan keenya dhugaan ebeluudhaa dadeen na gaafatan eenin jedheenin. Kootu si barbaadna jedhan. Amma ani yoon dhaqe bahuu hin danda'u nan beeka akkan bahuu hin dandeenye achitti. Sababbi isaa
warri kaan dhaqii maaloo akkana ta'ii warri jechaa turtan beekna jechaadha. Sababni isaa amma Asteer Caalaa afaan Arabiffaa danda'a jara kana hubachiisuu danda'a. Anoo isinitti hime akkuma isiniin jedhe waggaa 2 ganaa reefin dhaqe Dubaay. Waggaa 2 kana keessatti iyyuu immoo ani Ingiliffa xiqqoo hin danda'a malee Arabiffaa hin danda'u surmayyuu. Afaan kamiina nama amansiisee kana ta'e jedheetu ba'uu danda'a. Eshi maal wayya jennaan wanta soba hin qabne wanta galaanaan as jiru sa'aatii tokko ol galaanatti bilbilee wajjin hin haasa'e amma sa'aatiin koo ga'utti jechaadha. Maala wajjin hin haasa'e galaana maal si gaafatan? Gaaffii nati gaafatamte maal jennaan gaaffii waa'ee uummata salaalee namatu si kennee akka namni si kennee akka namni si tokkome isa kana jettee caaltuun nageessa jechaadha. Mana nabuun na bira jirti yeroo. Namatu na kenne ani immoo maaloon godhe mana sana gadi baay'ennaan yoo abbaa barbaadde kennite nama kennitu yoo qabaatte dhageeti gadi baay'ati seeri. Ani hiriyootan qaba, obbolaan qaba. Ani nama otoon dhagee anis akkuma nama tokkotti nama 2 nama 3 maqaa dhahee ba'uu nan danda'a garuu akkasiin barbaanne malli ani qabu maali biyya sana keessa ba'uu jedhee murteesse. Digalee biyya sana keessa ba'uu bichaatu na fada jedheetan biyya sana keessa ba'e. Irra deddeebi'ee ani galaana gaafachaa ture maal si gaafatu galaana maal la gaafatu ani dhaquufan jira sa'aatii 8 irratti waamamee sa'aatii 2 ta'eerannaan galaanatti bilbilochaadha. Sa'aatii 2 wayii gubbaa irratti galaana sa'aatiin koo ga'eerani dhaquufani maal laa wayya jedheetan itti bilbile galaanatti. Galaanaan garuu jawwee yoo sitti tole innakiin ani sii mitiitii diina kiyyaaf iyyuu mana daa sanatti nama hin ergu. Yoo dandeesse mala yoo mala wallaalte immoo akka taatu ta'e yoo dhatte immoo nama himte namatti miti baay'inaan jedhe. Ani nama himus hin qabu namni nani ebelu jedhee himus hin qabu. Sirumayyuu ba'uutu biyya kana keessa naa mala jedheetan biyya sana gadhiisee bahe. Ani makiinaan qaba kaampaaniin qaba biyya sana keessatti abuunee wajjin hin qabu. Waan haasa'amaa ture immoo kanaan dura abuuneen namni baay'een gaaffii na gaafachaa ture. Iddoo biraarraa biyya biraarraa naa bilbilanii abuuneen hiriyaa keeti. Abuuneen wanta bahe wanta siin jedhe sitti meera wanta abuuneen siin jedhe nutti miidhan. Ani abuuneen homaa natti himne. Wanti abuuneen kanadha jedhee natti himen jiru garuu gaaffii garaagaraan na gaafatanii gaafota na gaafatan kan immoo akkana jedheetan deebisee naan jedhe. Akkana jettee deebiste sun noormaalidha bakka gaafa gaafatamne nuti sin deebisna jedheetuman ani irra qallal jedheen dhiise. Gaafa abbaa abuuneen hidhamu nutu makiinaa isaatiin geesse bakka CID bakka seenamuu hin qabne abdiin asirra jira wajjin hin seennee maal ta'e mucaan keenya jennee wajjin hin falmaa turre wal tafaallamaa turre bakka seenamuu hin dhaqne jechaadha. Amma namaa gala erga darbe bakka sana garuu dhaquun hin eeyyamamu ture. Nuti garuu dhaqneet mucaan kun maal ta'e qaama keenya inda'uum abdiin bilbila isaatiin bilbile natti fakkaate jara sanatti. Maal ta'e mucaan kun akkanatti faamiliin dhufee jirannaan galaas hin nuun jedhan. Eshi jennee galle guyyaa lammataa abukaattotti bilbilee abukaattoo ani iddoo biraati abukaattoo fuudheetan abuuneedhaaf abukaattoo geessee dhaqe. Gaafa nagee niitiin abukaattoo seentee akkanadha jettee gaafachuu jammartu ani baay'ee reessa jirtu jedheen nuu bilbile abuuneen. Oo innoo baay'ee rakkootu bakka jenneen baane ijoolleen biraas nu faana jiru. Maaltu ta'e akkamsiin jedhanii maal jedhan jennaan wantu nuti naan jedhan hin jiru jedhee abuuneen isa kanarratti dogongora qaba dogongora qaba. Garuu anitti meera gaa'umsanayyuu bilbilee fi sa'aatii dheeraa wajjin hin haasofne yoo wanta siin jedhan jiraate namni si shakkaa boru kanatu sitti dhufa maaliif ijoolleedhaaf yaada kana ifan gootu hin jedheenii jennaan anoo nama na gaafateef ifan godhaaf rakkoon qabu nama na gaafate kamiyyuu nan deebisaaf rakkoon qabu. Achumaan gungummiin ka'e. Gungummiin hin ka'e tokko lamaan dhufee 3 4 dhufee gaafa kana Asteerii fi isaan kun dabalaman namni biraas dabalame ani annagarrabee na dhiisuu dideeyaa jirana waan humti sinnaa baruu qabdani. Anoo ji'a tokko tureetan qidaamee galeetan ji'a tokkottan deebi'ee ganaa ji'a tokko boodan deebi'ee dhufe gara Dubaayitti. Jarri kun amma ji'a tokkoo muluu na barbaadaa ture immoo anannaan galle ammayyuu gaafa nani dhufe jawween dhufeera jedhanii bilbilanii jara sanatti himan. Anisuma kanatu naaf hin galle anaaf iyyuu amma gaaffii kanatti ta'e. Waanuma kamiifuu inni darbeera. Waan namni hin dhabne irraa garuu warri haftan immoo of eeggadhaa. Warri biyya sanatti haftan of eeggadhaa. Of eeggannoo godhadhaa. Wanta gootan wanta qabdanis bakka bu'aas kennadhaa. Maaliif godhadhaa? Maaliifi ani kana isiniin jechuu barbaadu hojiin keenya hojii wal fakkaatu hojjechaa turre hundi keenya iyyuu. Waa'ee viidiyoo warra salaalee nama keessa beekuuf lolli taphaadha bishee garba.
Ani waa'ee siyaasaa minamni video salariin hojjette miti. Kun amma Itoophiyaan jiran Itoophiyaatti waa'ee video salarii maa hojjette jedhanii dhufanii maaf nan gaafatin. Maaliif asitti inni kunoo mootummaan barbaachisu jedhe. Video sana keessattis immoo kan hojjenne ani gaafa sana yaadatte yoo taate gammeen jirtaati. Ani guyyaa sana gaafa du'a salaalee sana makiinaa bitadheen dhufe. Reefan makiinaa bitadhee maqaa kiyyatti zoorfadhee makiinuma kooyyuu reefan oofaa dhufe jechaadha. Makiinaa koo oofaa dhufeen karaarra dhaabbachaa jiru. Eenyufan bilbilee abuuneefan bilbilee eessa jirtan jedhaniin iddoo akkanaan jira naan jedha achumaan hin dhaqee maaliif dhaabbattu rees innaan nutooti shashtii hojjechiifanne akkana akkanaa anaafis na hojjedhaa bakka wajjin hojjennee ittiin dabarree viidiyoo sana hojjenne jechaadha. Akkamitti viidiyoon sun ji'a 5 ji'a 6 booda gadi ba'ee too waa'een viidiyoo gaaffii ta'eera. Waanuma kamiifuu inni darbeera. Abbaan fedhe isaa himu abbaan fedhe isaa dhiisu ani kaleessa tokko jedheen jammaree har'a garuu zeeroo irraa ka'ee boruyyuu nama guddaan taa biyyee biraas deemuu nan danda'a iddoo barbaade nama waan ani nama ofii kiyyaa otoo hin taane nama karaa baneetu akkaataa hojiin itti hojjetamu karaa namaa banuudha waan ta'eef waan natti dhaga'amu hin jiru garuu warri haftanis of eeggadhaa. Akkuma keenya akka hin taane qabeenya keessan dhabdanii tatarafii kaatanii akkuma akka keenyaa hin taane hundi keessanii of eeggadhaa warri haftan keessattuu hiriyoonni koo warri haftan adaraa keessa isiniin jechuun barbaada galatooma. Isa kanarratti jawwee atillee baay'ee wajjin haasofne guyyaa gaafa sanaatti baay'ee tuttuqxee itta. Sa'aatii tokko baay'ee wajjin haasofte guyyaa gaafa sanaa. Ani deddeebee kanan siin jedhu ani gaafadheetan waan dubbadhe sanaan qabeenya kiyya dhiiseen bahee aabuu gaafadhu aabuun jedheetu bahee aabuun waan kennee bahee waan jedhe waan qabuuf aabuu gaafadhu goddanyaa keetii amma kamiyyuu yoo ta'u miidhamuu hin barbaadu anallee naa dhoksani gaafadheerraan nabee. Ati gaafadhu siifaa kennu yaada jiru waan jiru sittaa himu jedheta yeroo baay'ee sitti deddeebise. Ati immoo isa dhiifteetu anaan na gaafannaan ani wanti gochuu dandeessu yoo jiraate bayi biyya sana keessaa yoo carraa argatte. Kanan siin jedhanisuma kanan carraa yoo argatte biyya sana keessaa otoo ni dhabi bayi qabeenya kee akka sirreeffadhu siin jedhate illee erga as geessee naa bilbiltee isa kanayyuu sirraa dhagee jechuudha akka tas keessa galteeyyuu. Innaa kanaaf hundumaafiyyuu inni ture hundisaa akka kana yaa Oromoo daba biraan qabnu of harkaayyuu. Kuni inaaffaa lafee namaa cabsu jechuudha. Tokko nyaatee tokko nyaatu dhuguma rabbiiti nutumti jechuudha. Ijoolleen keenyi hojjechuuf biyyaa bahanii sababa maaliitti jawwisaanis ijoollee meeqaaf karaa banee haala jireenyaa haala hojii biyyarra sassaabee fidaa jira miti. Walii shashaffanuu dhiisaa dhugaaf jiraadhaa du'a. Osoo dhugaa dubbattu taate biyyittiin keenya dachee Oromiyaa fi Itoophiyaa jedhamtu sun bilisa baati ture. Tokko dhugaa nam tokko ukkaamsaa sobaan immoo awwaalina dhugaa jiru dubbadha. Masiin dubbattu abdiinis hin dubbata. Asteer faammoo Asteeriif Galaanan jechaadha wabii dabalate. Namoota baay'eedha namoota 14 ta'uu waan akkasiiti kan dubbatame. Namoota kana immoo sin bilbila isaaniirra yoo hin qabne icitiidhumaan waan akkanaa jira adaraa kee of eeggadhu waan akkanaati jedhaati. Adaraa keessan akkuma itti himtan jechuu barbaade tanan asuma. Isa kana ati na gaafattee namoota argee fi namoota irraa beeku ati na gaafattee gaafa akkas akkasii naan jettee na bilbilaan sitti hime waan jiru. Hamma kanarraa immoo namoota biraan waan argeen qabu isaan kanarraa. Amma gaaffii isaan nu gaafatanii isa wabii gaafatan illee nan gaafanne. Amma wanti wabiitti dhiyaatee fi asitti gaafa deebinee walitti odeessinu kan isaan naa dhiyeessaniif kan isaan dhiyeessan kan biraadha. Kanaaf immoo isa kanaan nama nagayetti akkuma sitti hime akkuma gammeetti hime. Kanarraan kana kan yaada dhokata tokko illee hin qabu. Gammeetti simeedha gammeen hin beeka. Atis immoo sitti hime amma itti fayyadamte qabdu. Gammeen isa amma itti fayyadame qabu. Wanti nuti wal fayyanu yoo jiraate hir'ina walii teenyee caba walii eeguu osoo hin taane waan wal fayyanu wal fayyannee deemnaadha. Anis ergan isaan ta'e tokko galee miti abbuumti galuu qaba yeroo bahee dhiifama sin gaafachuu qaba wayi abbuunis akkuma siniin. Deqee haadha shii maal dhiifama masii qoymeetillee amma simmeetaawii ta'uu miti jedhi. Amma dubbii simmeetaawwiin ta'inaati jawwisaa asirratti fulmaanni maal jettaan? Hawwii qoymee ila maali seetan hundi keessanuu kan balleessillee haa balleessu kan itti badellee haa badu hundi keenyaa dhugaa barbaanna. Anillee dhimma kana keessa jira hin galle malee akka nama galeetti keessa jira. Har'as ta'ee boru ta'ee nan gala. Guyyaan galuun beeku garuu nan gala. Sabumma kanaaf hin gala malee sababa biraallee hin qabu. Yookaan boru yookaan irra galgala yookaan iftaanii mana koo beekanii dhufanii na qabanii na galchan nan beeka kana. Badii biraan qabu kanuma malee wanni biraa. Isa kana amma haa dhiisnu maaliif hoo galle biyya abbaa keenyatti galla waan ta'eef rakkoon qabu. Garuu amma dubbichi warroonni hafanii dhimma kanarraa baratanii
hamma jiraatan biyya ormaa keessa hamma jiraatan tasgabbii